safuu qabdu duudhaa qabdu akkaanik amala qabeetti ammallee gargaaramu bichaa miti gani dhageeffadhu gargaaramu qofaa miti yoo mirgisi sarbamee jiraate mirgisi kabajamu qaba yoo reetiin ani dhiiraati anatti bisii bulcha jedhee mirgi muciyyoo tanaa sarbamee yoo jiraate inni kabajamaan mirgisi ni dhaqallamaaf yoo kaayyoo walii galteedhaan bultii kana si keessa jiraatte akka inni fuudhuuf isiidha eeyyamteeti wanti keessa nama nafu hin jiru gargaaru akka jirutti yoo ammoo gartee inni mirga isii sarbe dubartiidha jedhee yookaan gadi qabee rakkoo irraan gaga'u taate mirgi isii dubbatamuu qaba warri boonaa buusi tambalaan isinitti hafuudhu ani isiillee obboleetti ti ariin illee obboleetti ti kun illee obboleetti ti isaan sadanuu ijjee tokkoon inni ilaala jechuudha. Laaltanii barta laaltanii bar laaltan baay'ee laaltanii maal laala geeffadha yoo isin dubbicha yoo san sappoorti gootanii gargaartanii akka oromootti bukkee dhaabbatanii biyya san keessaa ishii baasne noofi shamarree dhiira hin qabne jennee qolooti keessa ofirraa mummuraa lafa kakkaaya hin baasan tulluu akka shamarroon itti gargaaru sappoorti deema taphachii dhufnee saantu ishii dhaabbatu. Ganni narraa kira haasa'e. Yeroo baay'ee dhageeffadha ganni may dhageeffadha yeroo baay'ee sinummaani walatti muramuu qabaa maal tokko dhimmaa dhimmi isinitti balleeyse yeroo baay'ee murree jettani isin murtanii maaliif taftani? Adabbanni keenya bakka lafa ani baqataa baanee ta'e. Ganni keessanuu ijoollee baga nagaan jiraatanii ijoollee dhugaa keetii wallaahi billaahi maaliifuyyuu namni tokko istiin miidhamtee gadi baanee akkami gargaaru qabna kan jedhan istiin miidhamtee gadi baateetiin hin dubbattu isiinis maqaa nutti goote akka intala oromootitti wallaahi billaahi nu boonsite anas na boonsite si galee maaliifuu aadaa qabna safuu qabna akka maadaan cabeeti miidiyaa kanarratti gadi yaanee u'uu jennee iyyinuu miti ummanni oromoo aadaa safuu duudhaa mataa isaa qaba gadi baatee intalti oromoo takka abbaan manaa kee akkana na godha jettee sagalee isii gadi baateetu hin dubbattu yoo abbaan manaatu dhaane gola keessa ol garagalti isinii galee gola keessa ol garagalti ulee midhaanu saniinu harkatti hin qabdu gaafasi ulhaa maafi kaas warri illaa laasirratti mee jaalbaasina allaa warri yoonna reebii amuramu itti allaafata tokko barree isaanii amuramu reebiin badii qabaa wanti reebii sun amuramu warri jettee allaafata tokko barree dhiisa warri shamarranii Ani kabeh agak tu macam. Abang itu kamu sendiri kita suka banding. Kan berapa kamu tu berapa kamu? Melala. Anu kan tu ada melala ya, ya cuma melala. Koi gani koi namni butuh lah. Kau satu kotak beres. Ama macam pun nama tu. Lukera kasar ready. Wallahi. Sebab nama cara pun nama mana kamu? Ini kamu warri mana kabdan mana keessa jabeeffata ammoo warri reebiin akkana ta'uu qabaa reebiin akkas ta'u baga shuk ilaan dubbadeetiin gadi bu'aati ganni shala nama amma waa hunda argee jira namni hundi tokko tokko barreessaa yoo mucaa rakkoo qabaate rakkoo qabu saniif maqaan keenya guutuun hin badini Lala dhageeffatu dhageeffatu boona dhageeffatu sitti maati ani gadi bu'aati bada namitti hin teessu mana keessa iyyaalti namitti hin gaawwa fi iyyaalti gaawwa namitti daffisa sitti ma dhageeffatu boona kiyya rakkoo qaba. Boona nabaasi boona ani gadi bu'aati boona nabaasi gadi bu'a boona nabaasi rakkoo. Sangari dah pada. Okay. Ayah, namun sedikit depan.
Muncul penjala kan tulen Jadi sih bukan. orang itu nak Mati guys turun tuban nih, mati tuban nih. Jualan tuh minum tayar kan ini, mati tuh. Fosi umur itu tuh pada. Betul. Fozia ada mata isi tak ada di rumah. Ini dulu dari tak apa yang boleh sih. Kabajar nada itu juga senjata dari mana orang Honda aku aja. Esan nanti bikin kayak saya juga karena tuh wana kasih naga mesti celawar bikin keren di jarak jauh wana isana kairo kasatane kushasha godani mal ko sonte karan jirtu gargaran santo anggema warga gamer media retro miti kara gargar monda kinar ka banim trillion sambil sampai sahara bisa sadar ka terkampat gol bae isi andi dai ke ada ke kanin bene intala oromo gizena kwani imani nakapawla Sakani ko dirqama isin himachuun qabdu dubbachuun qabdu akka miidhamte karaa jiru dhiisi qabri jala jiru ni arka saniifu waan isin asirra baatee himattuun nu boorsitee nu kabachiiste she is king saniifu waan godhamuu fi qaba ummata makan biyaran baay'ee natti tola. Akkuma Fooziyaan jettu tuni dhugaa jette waa'ee fuula isaatti illee kan ilaallatu waan godhamaa jiru illee nuti ilaallatu. Garuu akka nama tokkooti mucayyoon tun xiqqoo jabina dhugaa cufti argaa jira. Yoo namni illee afaanii baafatee illee dubbannee fuulli namaa tun dubbata. Namni qalbii qabu xiqqoo manti nama laalee amma namni kun maaltu jira jechuudha kennaa amma horii maruu ajandaa godhatee mucayyoo kana suuraa isii kaawwatee haasa'u malee utuu waan horii dhaabee waan kana godhaa fi oromoo waan kana as kennaa guruppii dhaabbannee gara keessaatti kan gargaara osoo jenne nama meeqatu jira nuti nama meeqatu gargaara dhugaan jedha maqaamallee baay'isuun faayidaa hin qabu dubbiin guddatee fargatti hin fe'an jedhe oromoon dubbiin guddachuun faayidaa hin qabu guyyaa irraa guyyatti suuraa asirra kaanii haasa'u osoo hin taane Asuma dhiyeessee maaliif eegasiidhaa cinqamaa jiraanne maaliif biriin tokkollee gatii qabdi dhugaan isin jedha yoo isiidhaaf dhugamaan garaarraa isii cinqamaa jiraatan ta'e jechuudha. Qarshii tokkollee haa ta'u maaliif guruppii horii gara keessaatiin uummanne amma fakkeenyaaf ganni mana kan kee nama 600 fuutu jira. Seen namni 600 fuutu gara keessaatiin guruppii uummanne namni hin gargaara jedhu. Kanarraa mucayyoo kana gargaare maaliif hin fakkaata warri as jala teessan. Warri mullee gasti keessa jirtanii deemee yaadni kee kun akkam adaduma ajandaa xiqqoo namni ajandaa nu uume jennee faana goonee suuraa isii maxxansinee haasa'u yeroo hunda turre barsiisaa akka aariitiif akka ta'amaa jiruuf akka mucayyoon tun miidhamaa jirtuuf silaa qaata bakkee kanan jirtu ture mucayyoon tun dhugaan isin jedha wallaahi laasiim jechuudha. So maal gochuudha haasa'uun homaa Istau mana sabona istau rabbun qawli dubbanati na dubbis ishi da nan dawwal ishi dawwalle hifin naqo mana fi hifin istrabqol ishi yesne han gifti kanu dan dos gifti kanu mutumma kamamoni mana madami enyu mayu kana singenu ida enyu mayu warra ira sinu barbar nutungi mallaka nufdisa warra ira dande santana akata konsari bitamuuf haala mijeessafis kara sana irratti irratti hojjedha nuti maallaqa nuuf isa maallaqa dantaan tokko jiru hin qabnaa hin gargaara
obboleessi keenya hin kaafna bakka kuftee qaba. Maaliif boroo nanas boroo gaadhan daawwatu ishee kenna. Kanaaf isin warri wanni isin sirna fakkaa barbaadu maanni micayyoo akkamittiin biyya san keessaa baati bicha irratti nu hojjedha. Hammaan dhaqaa bira jira. Kanaaf walaanni musliim jaa warri qeerroo fi sabboonaa waliin dubbisnee ani viidiyoo jedhee isin hima. Sa'aatii meeqa akka ta'e viidiyoo ta'e ani viidiyoo akka beeksifte maal jechuudha viidiyoon keenya biras waan ga'uuf namnis waan ilaalu nama viidiyoo jedhee nama taasisaa nama haala wal dubbisne har'a laazima wal dubbisuu qaba. Wal dubbisnee Ora la Biblia no para casi ahora TV sabona wala tulufne sagashan tega video da da kala akali be nama sabona tu sara kungkap na tu bisa tilla sabona si wala sabona ini Nunca me deixa lá. Ainda que eu não caso ali mal, mas agora vai dar fora da hora de gastar, eu vou comer fala. Ana vou comer fala e tiga de mana, e tiga assis na me. E tiga assis. Enu farda na le jana e passa por fora já vou deixar ita gastar. Kata ni shola biar apa. Ina gastar. Kana sih kita. Kita ada di sini. Mungkin sirri dah wallahi ani kana berpada kana sini. Akasi dengan yeroo gabaabduu keessatti muudhaa maruuyyuu bakka amanaa dhuffachuufi malee amma namni baay'ee irra baay'een isaa dhufaa dubbata waan barbaade waan naa barbaadeenaa jechuu baay'een ajandaa godhatee fooloo fi waladan dhugaatii akkasumas sammuu osoo nama 500 kana keessa sodaa koftee Gizeen kun ta'anii bakka isaanii kennanii kun kana ta'e ofii gabboo ishii akkas taate otoo bara koo akka aariitii bara yeroo jalqaba mucayyoon baatu ture dhugaatti dubbanne jechuudha. Lammanni kun hin deemu ture. Amma garuu akkana qaalxanii akkana gootanii yoo kun hafe hunda keenyaaf qaanyiidha kana sirriitti galli ibsa keessaafu ijoollee arsii jechuudha. Ijoollee arsii kun baana wallaahi laazim irra caalaa gadi qabee jechuudha. Kaawwan kudhanii taane namni malee kutaan maruu aaree gubattee ra'aa ijoollee jirmaallee jiru hundi isaanii laakka'ee fixu muluun kan gubataa dhufu qofa irra baay'een isaa argaa jira maali wanti isii irra ta'amaa jiru. Bultii jechuun nama keessa bullee beekatu beeka malee namni halaala halaala hin beeku bultii sanuu kan bakka bakkana jechuudha. Osoo bultii zimmiroo daa'ima qabne dandeera rakkoo qabu hagara nanaaf ture anis haadha daa'ima sun beeka bultiin maal akka taate namni waan ta'eef jechuudha. Senegal kanaaf inni fuula isin akkas taate kana taate irra kan hundayyuu dhiisnee maal gochuu qabna fuuldura isiniin jedhe nu xiyyeeffannaa isii haadha akkas godhataa jirtu saniinillee wanta takka waan jedhuun qabu rabbuu isinaa jedhu waan barbaade dhugaa rabbuun jedha maali bana garaachillee waan takka jechuu barbaada asirratti afaan namaa muka jiidhaa gossaa jedha akkuma hadda asirra na argaa jirtan kan boruna dhossaa inshaallah horii qabaannee lubbuun keessa kaa'ee miidiyaa kanarra turre waan miidiyaa kanarratti ta'amu walumaan arguun keenya kasanii baay'eellee dubbachuun barbaadu amma wanni isiniin jechuu barbaadu Bilis Oromoo koko wallahi birrii takkatti Itoophiyaa yoo kennitan gatii qaba birrii takkatti Itoophiyaa yoo kennitan jechuudha yoo amma yaadaanillee biyya dhaabbiin waan guddaadha yaadni Ini akan bayar kesan ikut kesan tu. Tiduras beti kuni wanuma jiru ta'eeti intalti arsii yoo tu namtes miidhamtes miidiyaa irra baatee inni hiitu hin obsite hin dhoysite haafu dhugaadha reediin fuudha isaa akkuma caaltuunis dhaatu ta'e homa takkaan galchuu beeytanii Oromoon miiliheen haganaata jirtu tun bar wanta biraa kaafee takka sulit putih hada firo wa wiran wajib bakka wiin geesitiin dhuga mamaan qoqamne si
nutis obboleettii qabnaa, haadha qabnaa, isinis warri dhiiraa haadha manaa qabdanii, ilmoo qabdanii. Geemillee ofiiti qaxaroo godhanii fi taphachuu qabdi. Keessattuu boru galgala jabaadha.
irratti mana kee beekii akka beekti walii galle inshallah jennee Oromoo mana ganni haa dhufuu qaba nama ibbaa horii sunillee manni sabboonaa jettanillee haa dhufuu qabu gargaaruu qabna malee nu barbultii namaa keessa gallee mana ganni ina laftu ijoollee nama kuma boleetti keessa karee bos keessa tu hitte mana baay'ee jira gama ajandaa fi fayyada isii fayyadu isii gargaaruu jaalallee ajandaa godhatu warra suuraa kana kaa'an nu yoo arginu ture maa sila walla jedhe